jirtu bini akkam barumsa gaarii ammoo gogo wetu maal keessan waraanni bilisummaa Oromoo qaroojii keessan jira waraanni bilisummaa Oromoo sun jirteeti Oromoon jira Oromoon saamne qabeenyi isaa jira dinagdeen liqimsachaa jira waraanni keessan kun sun jirteeti albuudii keessan kun saamne eenyummaa keessan jechuu dhumadha waraana kaa isin kabachiisaa jechuudha boolisaaniif immoo egeree uummata Oromoo riqicha guddaa ta'e kan isin baatee socho'us boolisaaniif waraanni kanadha jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo malee bilisummaa yoomuu hin argamu. Kanaaf barattoonni Oromoo waraana kana duukaa eegsisanii karaa cufuu yoo ta'e karaa cuftanii dhagaa darbachuu ta'e dhagaa darbatanii waraana kana duukaa qeerroo kana duukaa eeruun dirqama eenyudha. Kan keessan mini kanaaf tokko taanee socho'uu qabna. Oromoon waan dhabe qaba ijoollee. Humna qaba mini barumsa qaba dandeettii qaba baay'ina qaba dinagdee waan dhabe qaba qabeenyas qaba. Kan jedhame maal duwwaadha bilisummaa qabu sun ta'e tokkummaa. Tokkummaatu qabaanneeti bilisummaan nuti sabaabni kanaaf tokko ta'u immoo gandaaf qorbii ol hin qoodiin tokko ta'anii akka ol qabannee gabroonfataa kan ofirraa kaasuun dirqama hunda keenyaati jechuudha. Akkasumas mana barumsaa gamaaf gamanaa wal qabaatanii yeroo tokko dhumaa carraasa dhumaa jechuudha. Wayyaan itti duunnee gombisuun yeroo ishee midhaan. Kanaaf hundi keessanii sodaa tokko malee akka ol qabannee ol ijaarree waraana kana duukaa hiriirsanii isin gamaa yoo karaa cuuftanii dhagaatti darbatan ati waraanni qabu yoo duukaa keessa geessi. Kan dhagaa guutuutti fiigdi immoo waraanatti fiigdi. Qeerroon kun uummati kun hawaasni hundumtuu waraana kana duukaa dhaabbachaa jirani. Barattoonni kun yoo achi karaatti cuute yoo achi dhagaatti darbate yoo nagaa dhagwate asii waraanni kun yoo aaree yeroo itti dhumamanii kanaaf hundi keenya yeroo tokko akka ol qabannee waliin hiriirree dhumaa